oduu ammi Israa'el galgala kana magaalaa Ramallaa irratti haleellaa raawwachaa jirti. Dargaggoota kaanii dhagguudhuun kan haleellaa irra raawwachuun tarkaanfiin fudhanna jettee fi opereeshina cimsinee itti fufna jee ganama kana jechuudha. Qixxata ganama kanaatuma abbaa yakkaaneeti nyaa'uun baasee akkasumatti eeyyasan dabarsee hojiirra oolchaa jira. Uummata Falastiin rabbi wajjin dhaabbatu insha Allah rabbiin tumsa isaatiin haa gargaaru. kanatti aansuudhaan abbaan yakkaa kanuma mana murtiitti guyyaa irraan tanaa dhaabbatee mana murtiirra oole duuba waraana ajajee jechuudha gochoota kana galgala ammaan tanaa kana galgala qixxataa kana raawwachaa jira. Barreessaan Usaayidii fi ministeerri dhimma alaa Usaayid Roobiyoon Kaleessa Israa'el oole irraan tana immoo Qatar dhufuudhaan ammaas jechuudha walga'uma jechuudha gamtaa Islaamaa akka waan fashaleessuuf yookaan iccitii isaaniif baruuf dhufetti dhufe. Amma immoo lola kanaan dubbanne gamtaan jechuudha Islaamaa kaleessa walga'ii taa'ee gochoota jechuudha Israa'el Gaazaratti laawwachaa jirtus balaaleffachuudhaan akkasuma agaammii Qatar irra godhan atattamaan akka deebifnaa jechuudhaan dhaadachaa turan. Har'ammoo ammallee galgala kana ganama kana subiin ibsa baaseeti ayee dabarsee Ramallaa dhawaa jira. Rukutaa jira. Har'a eedanuu jechuudha ibiddi Gaazaa akkumatti roobu jira jechuudha roobu jiran gammaan tanatti. Kanaaf walga'iin gamtaa Islaamaa mee maal inni buusus ganuma laalla inshaallah. Kanaaf rabbumaatu hunda jechuudha hundaa olii rabbiin tumsa isaatiin uummata Gaazaa kana wajjin haa dhaabbatu. Inumaa hanga jechuudha mootummoonni warra lixaatii fi hawaasni warra lixaa dhiibbaa godhaa jiru namummaa jechuudha haleellaa jechuudha amma jechuudha Israa'el Gaazatti raawwachaa jirtu kana warri baay'ee galaatii fi kan Afrikaa kanneen tokko dubbachaa hin jiran jechuudha bu'aan isaanii walii qabamanii tuma yoo hawwu taate malee. Kanaaf inshaallah du'aa jabaadhaadha guyyaan jechuudha walgahii mootummoota waliigalaa kan Niiyorkiitis gaa fiizaa namoota baay'ee hooggantoota baay'ee dhorkaa jiraattu malee Usaayid dhorkaa jiraattu malee wal jala ga'ee jira jechuudha guyyaa har'aan tana seentembir 16 jirra gara jechuudha fulbana 23 moo seentembir jechuudha 23 kanarraa eegala walgahichi hundaafuu inshaallah guyyaa gammachuu nuuf haa ta'u walgahichi suni du'aa jabaadhaa isin jenna. Kanatti aansuudhaan Yaman guyyaa irraa galgala kana jechuudha haleellaa gara Yerusalaam as dhukaaftee jirti. Kana hordofuudhaan ammaas bifa haariyaan akka jechuudha Yaman haleeltu Israa'el irra deebitee dhaadetteeti jirti. Akkasuma haleellaa dhiyeenya kana ammaas Yaman irratti raawwatteen namoota 46 ajjeesuu guyyaa irraan tanaa awwaalcha namoota ajjeefamanii wareegamanii jechuudha Yaman gaggeessaa jirtu irratti namoota hanga ta'e 46 ifoomsitee jirti. Itti aansuudhaan mootummaan Ayirlaandii mootummoonni jechuudha waraana Israa'el wajjin gaggeessaa jiru akka dhaabu jechuudhaan akeekkachiise. Tiraamp immoo waa'ee TikTok irra oole akkasuma waa'ee Puutinii fi mootummaa Yuukireen yoo dubbatu jarri kun waliin taa'uu hin fedhanii waliis hin barbaadanii jechuudhaan jiddumaan gaa oduulee ajaa'ibsiisaa kana dhaga'uun jechuudha osuma dhageeffachaa jirtanii mallattoo gurraatti na tuquudhaan sabskiraayib godhaan nutti dabalamaa maatii keenya ta'a. Kuma kudhan hin gahaa kaabar guyyaa 130 ol kan dabarree hanga ammaan tanaa chaanaalii yuutuub keenyaa jechuudha gara 6,000 kana jira. Kanaaf inshaallah sabskiraayib godhaadha asin nu jajjabeessan isiniin jira. Ammoo Gaazaa nu bilisoomti inshaallah du'aa jabaadha. Warra lixaa jechuudha dhiibbaa akkuma godhaa jirutti itti fufee jira. Kanatti aansuudhaan Israa'el beela jechuudha Gaazaa dhorkuuf ammaas onlaayinaan doolaara hedduu baasaa jirti. Jagabaasaan ba'aa jiru inumaa jechuudha gargaarsuma naa kutuudhaaf akka malee maallaqa baaftee doolaara baaftee dhorkaa jirti. Jagabaasaan mantana ba'aa jirti. Malees opereeshina yaanii jechuudha bifa haariyaan waraana cimsaa jirti Israa'el. Ammoo guyyaan Gaazaan jechuudha ibiddaan gubachaa qeerraa buqqaa daa'imanii fi maatii waliin dhumaa waan nama gaddisiisaa jechuudha. Olmeenni Gaazaa dhugatti waan addunyaa guutuu akkanatti aljee raffiseetuma ka'ee silaa bobbaasee galchuu miti. Osoo namummaan jechuudha addunyaatti kan dhageemtu taate namoota addunyaa kana hundaafuu rabbiin gaa inshaallah waan fedhe dalaga waan ta'eef tun hundi mokkoruma rabbiin uummata Gaazaa kana bilisaa baasu. Kanatti aansuudhaan walgahichi gamtaa Islaamaa kana keessa immoo mootummaa Yaman dhabuun dhugatti nan gammachiifneen. Haa ta'u akkasitti walgahichi jechuudha gaggeeffamaa oole gaa xumurame. Kanatti aansuudhaan ministeerri yookaan pirezidaantiin mana marii nageenya Iraan guyyaa irraan tanaa Suudii seenuun mootummaa Suudii wajjin wal maratanii naannoo lamaan irratti walii jechuudha akka waliin hojjetan mariirra jiraachuu ammaan tana miidiyaaleen gabaasaa jira. Guyyaa kana asirii isinii gabaaseetiin jira gara oduulee gaggabaabduu feesbuukaan dabartu. Kanatti aansuudhaan
Iiraan ammaas irra deebiin ibsa baafteen addunyaan hundi haanu beeytuu nuti yuurneema jechuudha nukuleera gabbisuu itti fufnaa jechuudhaan dubbatee jira. Ammaas pirezidaantiin jechuudha Iiraan akka dubbatetti walgahii waliigala mootummoota gamtoomanii kan niiwoorkitti taa'amuu deemu fulbana 23 as deemu kanarraa jechuudha. Kanarratti namoota jechuudha fiizaa dhorgate keessaa tokko ta'u ammoo haala mijjeessaa jira akka hayyamtu godhaa jirra jechuudhaan dubbatee jira. Kanaaf inshaallah irratti ni hirmaatan hooggantoonni hundi biyyi Falastiin gammachuudhaan bilisa baatee ifoomtee nu dhageenyanneeti abdii qabna tun abdii dhagaa'e Israa'el ammoo abadii jechuudha isii Israa'el yoo laachi baatee jechuudha biyya gad dhaabbate taatu hin jirtu jeetu ammallee dhaadannoo irra jira jechuudha. Bar waan nama ajaa'ibsiisu osoo jechuudha isaan gamtaa islaamaatiin ijaaramneeti jechuudha waraana arab islaamii jechuudha tiraayiti organization jechuudha ijaarra jechuudhaan hundaanii jechuudha taa'aa jiraniiti marirra nuti ammaas irra deebiidhaan bakka jechuudha hamaas jirtu hooggantoonni hamaas jirutti aleellaa numa raawwannaa jecha dhaadachaa jirti ammoo Tiraamp jechuudha kana booda Iraan irroo Israa'el jechuudha qaxaa irroo kuttuu jechuudhaan dubbatee angoosan dubbatee ammoo dubbii faamii ministeera dhimma alaa jechuudha qaxar jechuudha gargaarsa jechuudha usaayid nu goote hedduu galatoonfannaa jechuudhaan itti dabalee ammaa isa leellaa jechuudha Israa'el nurratti raawwatte kun kana jechuudha hariiroo wattaawaa keenya fi kan usaayid jidduu jiru cimsuu cimsuudhaaf barbaachisuudha jechuudhaan dubbatee jira jechuudha. Walga'ichi asirratti akka laaffachaa dhufee fi laamshawaa dhufee ni agarsiisa xiqqoo xiqqoo hundaafuu wanni jaaniin jirtu. Kanatti aansuudhaan barreessaan Usaayitii fi ministeerri dhimma alaa Usaayid Roobiyoon kaleessa jechuudha daawwannaa Israa'el taasiseen inumaa jechuudha masjida Alaqsaarraa meetiruma tokko kan fagaattu naannoo sana hunda daawwatee iddoon tun iddoon nuuf seenaa qabeessa jechuudhaan dubbatee jaanii miidiyaa jechuudha wal jala gabaasuudhaan facaasaa jira. Siyaasa warra lixaatuun jajjabduudha akkaataan itti isaan siyaasa tana barataniitu nama ajaa'ibsiisaa jechuudha. Kanaaf warri biyyoota giddugalaatii fi Afrikaanota kanneen ammoo isaan kalaa isaan malee obbaanii galuudha malee isaanii dhuunfatee harkaa qaba akkasuma isaan ta'an jechuudha. Ammaas bar laala akka gootni beektaa biyyoota giddugalaa keessaa kanneen akka Raashiyaa warreen humnaas qaban siyaasaas qaban kan jechuun biyyoota Islaamaa kanaa fi biyyoota Afrikaa kana guutuu dhuunfachuu danda'an akka isaan hin dhuunfanne Yukureen gargaaraati Yukureen kanaan lola irratti labsaa kanaan jechuudha. Namni beeki biyyi takka lola keessaa yoo hin baane gisuma takka illee nagee hin harkattu. Akkaataa wanti jechuudha biyyoota biraatti wajjin yeroo uummattee kana qabsitu hin qabdu. Uummattu malee akka duri silaa jechuudha xiyyeeffannoo qaama qalbii guutuun asirratti xiyyeeffattu gamaa hedduutti faca'aa jechuudha. Kanaaf Yukureen weerartii Iraan yeroo takka takka Israa'el weerartii ana Israa'el ammoo karaa hunda ergatti saree jechuudha. Ilmoo saree isaanii kana karaa fadhaan ergatanii akkasitti haala kanaan godhaa jiranii biyyoota Islaamaatis rabbiin tokko haa galu. Kanatti aansuudhaan gara oduu biyya keessatti yoo isinii deebinu Dr. Abiyyiin ammaas kitaaba mootummaa ida'amuu jiru afaan Oromootiinis ta'ee afaan Amaaraatis dhiyeessee jira. Kana guyyaa muraasaa booda jechuudha akka gara hawaasatti as baasuudhaan hojiirra oolchuu deemus gabaafamaati jira. Kitaaba mootummaa ida'amuu walitti ida'amuudha jechaa jira ammaas irra deebiidha. Kana barattoonni ammaas qormaata biyyoolessaa jechuudha kutaa 12 xumuran warreen qabxii olaanoo fidan keessaa kan qabxii sadarkaa tokkoffaa fidee akka gaariitti nama gammachiisa namoota hawaasni musliimaatis ta'ee jechuudha hawaasni Oromooti hawaasni biyyattii guutuun ammaas gargaarsa karaa hundaan akka godhamuu fi hamilee isaa akka cimsuu barattoota kanallee akka fakkeenya ta'u waamicha godhaatii jiranii gama hundaan baay'ee kun nama gammachiisa roga hundaan jechuudha barattoonni gargaaramuu qaba. Warreen jechuudha sadarkaatti aanu ba'ee isaa badhaafamuudha qabanii kun waan baay'ee waan boonsaadha hundaafuu jechuudha karaa hundaanuu oduuleen gaarraa biyyoota giddugalaatii fi kan addunyaatii qabanne kana fakkaataa kan biyya keessaa jii kan alaa oduulee biraatiin hanga walitti deemutti sheer godhaan facaasaa oduu takkaan nahafe jechuudha. Biyyoonni imaarotota arabaa kuni wal dhabdee Soomaaliyaa keessatti jechuudha Somaaliyaa fi Puntlaandii gidduutti deemaa jirtu furuudhaaf akka kaayyeffatanii jiranii dubbatanii jiranii kana amma mallattoo gurraatti ta'uudha tuquudhaan sabskiraayib godhaan nutti dabalamaa galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jabaadhaa isiniin jenna oduulee gabaabduu harkachuudhaaf gara feesbuukaatiin Jamaal Oromoo gara jechuudha tiktookiin oduu ammee gara yuutuubiinis oduu waliigalaa oduu ammeeti.